wabarakatuh. Hordoftoonni Snaftii bakka jirtu baga nagaan dhuftanii. Arra viidiyoo kan birootii walitti deebinee jirra. Warri subscribe gootanii na hordofaa jirtan baay'ee tokko galatooma. Warri subscribe hin godhin jirtan immoo subscribe godhaatii mallattoo bilbilaa isee biraa jirtu sana yoo caanni gootanii yeroo hundumaa viidiyoon isiniif hojjedhu akka isin qaqqabu isin fayyada. Akkuma isinitti mul'achaa jirti bishaan ruuziitii fi aloe vera qopheeffattanii kun akkuma argaa jirtanii aloe vera jeelii jechuudha. Mana keessanii yoo fresh qabaattanis yoo gabaarraa bitattanis rakkoo hin qabu. Bishaan ruuzii akkasitti fayyadamtanii fuula keessan ittiin qulqulleessuufidha jechuudha. Akkuma argitanii kan akkuma argaa turtanii erga fuula keessanitti akkasitti dibdanii booddee masaajii gootan fuula keessan sekendii murtaa'eef jechuudha. Akkasii masaajii gootanii ofirraatti qulqulleessitanii jechuudha. Kun akkasii ofirraa xaraddanii fooxaas fayyadamuu dandeessan garuu ani sooftiin fayyadame. Erga kan akkasitti xumurtanii booddee maal gootu komantaanatti na wajjin tura. Kun akkuma argaa jirtanii walitti deebineerra har'a waan isiniif qabadhee dhufee wantoota yeroo garaagaraatti fayyadamaa turre al tokkicha akka fayyadamuu itti dandeenyu isinitti agarsiisuuf jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan irdiidha. Isaan itti walitti makattanii qopheeffattu. Kun aannanidha. Egaa wantoota kana faayidaa isaaniitti yoo deebine faayidaa hedduu baay'ee fuula keenyaa fi gaarii ta'an qabu jechuudha of keessa. Tokkoon isaanii faayidaa mataa isaa danda'e qaba. Maal jechuudha fuula keenya baakteeriyaa garaagaraatiin kan miidhamee jiru yookiin wantoonni garaagaraa kan nurratti babba'anii jiranii yoo jiraatanii kunoo haala amma itti argaa jirtan kanaan yeroo gabaabaa keessatti akka nurraatii qulqulleessu yookiin akka fuula keenya akka duraatti nu deebisu akka turetti nu deebisu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nu gargaara, baay'ee tokko waan gaariidhaatti fayyadama. Warroonni itti fayyadamtanii argitanis jiraachuu dandeessu. Warri ittiin fayyadamne yoo jiraattan akka itti fayyadamtan asumaan isiniif dhaama jechuudha. Amma maal gootanii buna kana kun akkuma argaa jirtanii buna mankiyaama sukkaaraa tokko fayyadamtanii mankiyaama sukkaaraa tokko waan ta'u jechuudha. Achi deebitanii ruuziinis kunooti. Ruuzii wantiin keessaarree hambisee hin jiru. Viidiyoo amma duraa keessattis ruuzii waaniin keessaa hambisee hin jiru jechuudha. Kun akkuma argitan kana. Irdii immoo kunoo nusi mankiyaa sukkaaraa tokko itti dabalattan jechuudha. Kana maal gootanii aloe vera kunoo itti dabalattan jechuudha. Kun akkuma argitan aloe vera hamma kanatti dabalattan jechuudha. Wantoota yeroo garaagaraatti faayidaa isaanii bakka garaagaraatti argannu bakka tokkotti argachuu akka dandeenyuufidha kan isinitti agarsiisaa jiru. Kun immoo kun akkuma argitan aannan jechuudha. Aannan mankiyaama sukkaaraa lamatti fayyadamtan lamatti dabalattan. Kun akkuma isinitti mul'atu kana jechuudha. Akkasitti sirriitti erga waliin maktanii achi booda dibattanii jechuudha. Anis dibadhee isinitti. Hordoftoota koo kunoo akkuma argitanii akkuma argaa turtanii kunoo xumuree asirra ga'een jira. Wantoota isinitti argisiise kunoo akkasii waliin maktanii qopheeffattu jechuudha. Kunoo akkuma kana bishaan ruuzii ta'ee fi aloe vera jeelii sana walitti dabaltanii dhiqattanii booddee yoo dibattan baay'ee faayida qabeessa ta'a jechuudha. Fayyadamaa taatu isinis. Erga isa dibattanii xumurtanii booddee kunoo akkuma kanatti amma hin dibattu jechuudha.
Kana akka kanatti erga dibattanii xumurtanii booddee daqiiqaa 10 ofirra tursiistanii jechuudha. Kana akka margaartiin daqiiqaa 10 booddee walitti maal gootanii fooxaas yoo qabaattan yookiin sooftiis yoo fayyadamtan rakkoon qabu ofirraa xaragdan jechuudha. Akkuma argitan kana fakkaata fuulli koo. Asinitti mul'achaa akka jiru abdiin qaba. Baay'ee tokko jaallattu fuula keessan baay'ee tokkos ni lallaafisaa. Yeroo dibattanii ettan isinii eeggachuu dandeessu jechuudha. Fuulli keessan baay'ee lallaafaa ta'e isinitti mul'ata. Baay'ee tokko jaallattu itti fayyadama. Torbanitti guyyaa lammaffaa yoo fayyadamtaniyyuu baay'ee tokko jijjiirama isaanii. Viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufe waan nu hordoftaniif galatooma.